Hordoftoonni kabajamoon chaanalee Bright Generation hadhas barnoota addaadhaan dhufnee jira. Paartii 4 paartii afuraffaadhaan dhufnee jira barnoota herregaa. Hanga xumuraatti loltaan tura. Chaanel keenya subscribe, share, tolchuun dagatina kallattiin gara viidiyoo keenya haa ceenu. Gaaffii afuraffaadha seenirra gaaffii afuraffaadha hundee gaaffii hedduutu qormaata seensuu bultaa adda dhufu danda'a waan ta'eef mee viidiyoo barnoota herregaa kana akka kutaa bara dabree ka hojjedhe kanneen laallee walta haa deemnu barbaada jechuudha. So giraafiin chaartii paayii kun odeeffannoo bifa dhibbarraatiin ibsuuf fayyada. Akkuma beekamu giraafii chaartii paayii kun odeeffannoo tokko bifa maandhaan ibsuudhaan nu gargaara bifa dhibbarraatiin. Mee fakkeenyaa fudhan akkamitti bifa dhibbarraatiin ibsuu danda'a jettanii gaaffii na gaafachuu ni dandeessu. Akkaataa sanitti ibsu isaan mul'isa. Mana barumsaa tokko barattoota 1,000tu jiran jennu. Barataa meeqa? 10,000. So barataan 30 miiladhaan deema. Barataan persentii 30 sorry. Barata 30 osoo hin taane persentii 30 miiladhaan deema jechuun dhibbantaa 30 jechuudha. 30 irra dhibba isa kana jechuudha. Miiladhaan barataa deema. So baay'inni barataa miiladhaan deemu kun meeqadha? Wayiidhaan amma x gooner. So maan tolchina 0 badaa achiin booddee criss cross tolchina. Sadi baay'isuu 1,000 1,000 ta'a. Xaa baay'isuu 10 xaa baay'isuu 10 xaa walqixa meeqa? 300. So maan tolchina 10 kana qofaa qaba hambisuudhaaf jala 10 jechuudha gara lama. 10 badaa 0 badaa xaan keenya meeqadha? 300 jechuudha. So kuno odeeffannoo kuno bifa dhibbarraati wanta ibsame kana nu amma baay'ina barataatiin jijjiirree haala kanaadhaan jechuudha. Odeeffannoo bifa dhibbarraatiin ibsuudhaaf nu fayyada kan jedhame kanaadha. Geengoo guutuu fudhachuudhaan proportionii gareewwanitti mul'ifamuu qaban irratti hundaa'uudhaan golboowwanitti qoqqooduun agarsiifama. So akkuma beekamu geengoo guutuu kana fudhannee geengoo guutuu kana bifa proportioniidhaan kan mul'ifamudha jechuudha. So kana jechuun qoqqoodneetidha kan mul'isu. Bifa golboowwan jechuudha. Golboo jechuun barattoonni kutaa 8 ni beekuu sanis beekuu dandeessu. Isa kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Golboo jechuun isa kana jechuudha. Halluu sani jijjiira. Isa kana jechuudha. Amma bifa proportioniitiin jedhame dire. So waan jedhu fakkeenyaaf as persentii 30dha. Persentii 30 ta'e laalame golboon isaa diqqoo hanga guddata. Amma barataan gaafa xiqqaatoo persentii 10 ta'u laala. Amma garaagarummaa iddoo kana jiru laala. Gaafa barataan persentiidhaan dabale golboon isaan kunis maanta ni dabala. Gaafa barataan xiqqaate kun akkuma argitan taaksiidhaan kan deeman persentii 10 yoo ta'u innis maanta ni xiqqaata jechuudha. So odeeffannoo kana deebi'ee gara proportionii gareewwaniitiin mul'ifamuu qaban irratti hundaa'uudhaan golboodhaan qoqqooduun agarsiifama kan jedhame bifa kanaan jechuudha. Geengoon yookaan chaartii paayii akkaataa dhibba bakka bu'oon yookaan waan guutuu tokko jennee fudhannaa jechuudha. Akkuma beekamu geengoon kun waan guutuu tokkodha. Persentii 100dha. So waan guutuu tokko jennee ka fudhanna jedhame kanaafidha jechuudha. Inni kun persentii 100 fakkeenyaaf waliigala barataa meeqatu jiranneera? 1,000 jenneera. 1,000 callisaa laala. Xaa jenne barataan lukaadhaan barataan jechuun geengoon guutuu meeqadha wenne persentii meeqadha? 100 jenne. 100 jala meeqa? 100 jenne. Callisaa laala. 0 bara. Laala. Xaa baay'isu tokko akkasoo baay'isu meeqa ta'a? Xaan qofaa tafa kun meeqa ta'a? 1,000 laala. Barataan guutuun isaa meeqadha? 1,000dha jechuudha. Geengoo waan guutuu kan jedhame ammoo dhibbantaa 100 bakka bu'ee bifa kana jechuudha. Barataa guutuu
san agarsiisa jechuudha. I think akkanatti maqaa sirriitti sanii galaara. Gartokkeen geengoo raadesii lamaan gidduu jiranii fi cita naannawaa geengoo kan seektaarii jedhama jechuudha. Gartokkeen geengoo raadesii lamaan gidduu isaanii akka galuudha. Gidduu jiruu fi gartokkee geengoo kan jennu kana mee isanii xiqqoos isanii ibsa. Gartokkee geengoo raadesii lama jechuun raadesiin fakkeenyaaf kun handhuura yoo ta'e kun raadesiidha. Gartokkee jechuun ammoo maalidha weettan geengoon kun waan guutuu tokko keessanii paartii tokko jechuudha. Harka tokko jechuudha. Harka tokko. So kanaafuu amma fakkeenyaaf kun waan guutuudha persentii 100dha. Persentii 100 keessan persentii 30 jechuudha kun. So kun gartokkeedha. Gartokkeen kun maalidha? Gartokkeen kun raadesii lamaan gidduu jira jechuudha. Kun raadesii lamaan gidduu jiruu fi cita naannawaa geengoo kana seektaarii akkuma beekamu bal'ina raadesoota lamaa seektaareedhama. Seektaara jechuun bal'ina raadesoota lamaa jechuudha. Isa kana jechuun seektaara jechuun cita naannawaa kana kun seektaara jechuun yoo halluu kana diimaa kana guutuma guututti osoo halluu diimaa kana ibsineeti maal argannu kun seektaareedha jedha. Warbaanne asiin ibsuu dandeenya. Bifa kana kun seektaare bal'ina raadesoota lamaanii gidduu jiru kamiyyuu seektaarii kan jedhamu kanaadha jechuudha. Hammi seektaarii kan murteeffamu hamma qofaaf raadesii lamaaniitiin jechuudha. Seektaariin tokko kan murteeffamu hamma qofaaf raadesii lama jechuun seektaariin kan uumame raadesoota irraan inneerra raadesii lama. So hamma kan murteeffamu hamma qofaaf jedhamee so gidduu isaanii kun qofi kanattu jira. Gaafa seektaariin xiqqaa ta'e qofis maal ta'a xiqqaa ta'a. Gaafa seektaariin guddaa ta'e qofis guddaa ta'a jechuudha. Kan murteeffamu kanaafidha. Yoo qofti guddaa ta'e seektaariinis guddaa ilaaltanii yoo qofti guddaa ta'e maali seektaaris guddaa yoo xiqqaa ta'e seektaariin xiqqaadha jechuudha. Hariiroo yookaan proportionally kallattii olii qabu seektaariin kun seektaarii qoftillee chaartifaayi keessatti geengoon daataa guutuu yoo agarsiisu laala wanta hubachuu qabdan. Chaartifaayi keessatti geengoon daataa guutuu yoo agarsiisu geengoon jechuudha. Geengoon kun jechuudha daataa guutuu fakkeenyaan akka jalqabarraa persentii dhibba jennee barataa meeqa olii gala finneera barataa 1000 finne. Chaartifaayi kana keessatti geengoon daataa guutuu agarsiisa. Kun geengoon kun daataa guutuu agarsiisa jechuudha. Geengoon wanta hubachuu qabdan. Yoo agarsiisu seektaariin geengoo ammoo gartokkee daataa geengoo agarsiisa. Seektaarii akka amma jenne jechuudha. Bal'ina raadesoota lamaanii kun amma gartokkeedha jechuudha. Hundaadhaan hundisee gartokkeedha kunuuti. Persentii 10, persentii 15, persentii 20. Kana malees persentii 25dha gartokkee mul'isa. Geengoon garuu kan mul'isu maalidha? Odeeffannoo daataa guutuma guutuu jechuudha. Seektaariin garuu maalidha? Gartokkee odeeffannoo keessanii isaan muraasa kan agarsiisudha jechuudha. Amma immoo hojii manaa keessanii barataan gaafa barataa mana barumsaa tokko barataa 1,000dha. Barataa 1,000 keessadhaan persentii 10 gaariidhaan deemu. So hamma baay'ina barataa sanii hamma miidhaa garaa koomentiidhaan akka na beeksisan nan barbaada. Idaama safara kufoota keessaa rogoota 11 qabu maal ta'adha? Kan ammoo akkuma beekamu kutaa 19ffaa keessa baratanii foormulaa kana qabattan jechuudha. Foormulaa kana ammoo qabadha. N minus 2 tanii times 180 jechuudha. Akkas jechuun maal jechuu isaanii fakkaata? Fakkeenyaaf kun meeqa roga 3 qaba ture. Roga 3 qabaate 3dha miti rogoota 3 hir'isuu 2 goone hojjanne. 3 hir'isuu 2 baay'isuu 180 goone jechuudha. Humille jechuudha. Sad gaafa 2 irraa hir'isni tokko ta'a tokko baay'isuu 180 meeqa ta'a? 180 digrii ta'a jechuudha. So ka 11 kanan laa hojjannu 11 hir'isuu 2 baay'isuu 180 meeqa ta'a? 9 ta'a jechuudha. 9 baay'isuu 180 meeqa ta'a? Mee baay'isa yoo baay'isnu meeqa dhufa? 9 180 baay'isnu ol jumaadha. 180 9dhaan
Ishi 0 ta'a. 9 baay'isu 8 meeqa ta'a? 36 72 fi 2 ta'a. 36 72 ta'a. 2 barreessine meeqanna 7 qanna 9 7 ta'a 16 ta'a. Kun 1620 digirii ta'a jechuudha. So deebiin isa kam ta'a? Kamaafu deebiin isa barra jiru kun deebiin maal ta'eera? Sirrii ta'eera. Kan foormulaa hojjanne kana irratti hundaa'uudhaan akka hojjettan ani recommend isaan tolchuu nan barbaada jechuudha. Eeshi diameetira geengoo tokko yuunitii kaayyoo ta'e foormulaa bal'ina geengoo kana kan agarsiisu kamidha. Amma immoo viidiyoo isaan hojjetame kanaan dura hojjedhee jira waan ta'eef viidiyoo san laalatti waltaa deebiin. Ayyaa akkuma beekamu viidiyoo isaa akka argitanidha. So bal'ina geengoo tokko yuunitii kaayyoo ta'e yuunitiin bakka raadiyeesii buusna jechuudha. Bal'inni yuuniticha jechuudha. Yuunitii kaayyoo ta'e foormulaa isaa kamidha? Foormulaa isaa akkuma beekamu foormulaa bal'ina pi r square dha. Yuunitichi kaayyoo ta'e ammoo foormulaa maanta pi k square jechuudha. Foormulaa kana qabu as keessa walaallu isa barra jiru ta'e deebii sirrii ta'a jechuudha. So barnoonni kennadha kanuma fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinu nagaan nu tura nu jiraadha. Horaa bulaa deemana galatooma.